Ya Rabbi tokkommoo qarshiin dhume fayyaanis kan Rabbiiti hundi bakka isaatti deebi'amu. Hundi keenya harka Rabbii jedha. Kanaaf Jamaal kun bara isaa gargaareera, kenneera, arjoomeera. Iddoo guddaa ture, nama guddaa ture, sooressa ture. Hadha immoo hundi keenyaafuu yoommoo ol bira jiraanne gizee rakkoon akkanaa dhuftu ol qabne mixiin ol qabde laga ceeti yoo waliin taane Jamaaliin taane isa guddaa yaaduu nuun ta'u kanatti. Kanaaf yeroo namu bakka isaa dhaabbachuu isaa waa tokko ta'ee sichaayii jechuun hin fayyadu. Jamaal bira dhaabbachuun hadhuman jedhaan guddaa naa galatuma. Jamaal Baafoo Gibbaa Qoyyaasin jedhama. Akka waggaa afurii Addis Ababaa utuun hojjetaa jiru poolitikaa Oromummaa kanaan qabamee waggaa 8 hidhame 72 qabee hamma 80 dhumaatti. Mana hidhaatti baay'ee rakkina ture. Namni nu gaafatu hin jiru, fidan qabnu akka ammaa kanaa miti. Namni yeroo sana Addis Ababaa keessa hin jiru. Warri hojii namni kun danuudha. Namni 150 akkas ta'u. Kana haala achi immoo hojiin sila qaburraa nan bahee na deebisuu dide yeroo dargiin hiikame miiratiidhaanii na deebisuu dinnaan dhiisee mana barumsaa Addis Ababaa Yuunivarsiitii galee haala dhufee waggaa afuraffaa ga'u rakkinni badaa hammaatee naan dhiiseen bahee indagayaa deebi'een mana hojii koo durii kadhadheen naan na deebisanii waggaa arfan tokko karaa Jimmaa fi Baabura kan dhufee takka hojjedhee ammoo cufan yaadii isaanii cufee yeroo sanaa qabee bakka hojuma argachuun maaliif mana hidhaa jechuun displacementiidha. Displacementiin kun meentaalii wanti achi baatee argitu hundi namni haaraa firri haaraa akkaataan haaraa baruu hin danda'amu. Sababa kanaan olii gadiitu hin jedhu ijoolleen hiriyoonni koo barakaa Rabbi jiraatoo bakkee jijjiiru asobbo beeleen kunis jira. Karaa kanaan tuna gargaaranu dhukkubni kun na jalqabe waggaa 15-16 dura. Ija kanan na jalqabee amma iji koo laalu bicu siisii kanan laalti kana booda utuu hikminnaa kana maal manni haakimii kun rakkoo ture eega natti jabaatiin jalqabe. Kunoo amma maal laalu amma akka waggaa 15-16 ta'uu barbaada. Amma gad jireenyi sammaate. Akkaataan qoricha hikminnaa kunis rakkisaa ta'ee jennaan amma gaajara keenya kana cinqee manni jireenyaa hin jiru. Qallabnis rakkoodhaa kan dhukkubu ijaa darbee xabbitaa waan akkanaa kana itti goggodhadhaa haa ta'u malee xinnoo ishii dhumti birrii akka 4,500 barbaaddi ji'aatti xabbitaan tokko ji'aan geessu. Sukkaaras nan qaba. Eenyayyuu kufee ka'ee ji'a 3 dura kufee baatamee hospitaala dhaqee takka inni ta'eef jaallisii tokko dhufanii fursanii galanii jennaan achi takka wayyaa'ee deebi'ee haala kana dhukkubni hoo tokko ija kanaan ni lammataa immoo sukkaaras jireenyis hin jiru. Eenyutu sin qaddama asitti? Jiru ijoolleen akkuma ijoollee duruu wajjin turre. Amma asitti moo asitti mucaa hiriyaa koo bilisa hiriyaa koo tokko jira madamni jennaan isatti na duukaa taa'aba malee yoo yeroo ammaa kana amma maduun firatti siqan yookaan immoo daataa dijjitii nama fudhatu argatanii itti galan malee isi deez du'a. Amma kanaaf amma direct argent ariitiidhaan jechuudha. Deeggarsa akkamiitu kan isin barbaachisu yeroo ammaa? Deeggarsuma horii jireenyaa qorichaa hikminaadhaa mana kiraayii kana kan shaffanu waan akkanaa. Qorichaaf ji'attama meeqa isin barbaachisa nyaata malee? 4,500. Qorichaaf mana kiraa meeqa kaffaltu? 1,000. Qallabaaf mee tilmaamama meeqa baastu mee jedhu? Qallabaa akka 6,000 baatu ji'atti wanti hundi jabeenya ka isaa fuul isa hundaa'u rakkinni guddaan tokko hin qabu midhaan irratti guma argame nyaachuudha. Kanaafuu yoo xiqqaate egaa ji'atti yoo xiqqaate hanga qarshii 10,000-12,000 olii isin barbaachisa jechuudha. Akkasii sirriidha. Obbo Jamaal Abbaa Foggee Abbaa Qoyyaas jedhamu qabsaa duriiti nama Jimma keessattii fi bakkoota garaagaraatti nama baay'ee beekamuudha. Namoota gurguddoo faana walitti dhufeenya qabu.
akkatti jiraannee dabarsine hin beekna hundi keenya. Borimmoo akkamitti akka jiraannu hin beeknu. Wanta irra isaan irra ga'e bara abbaa koorra tarii namoota gurguddoo kan irra ga'uu danda'a. Baay'ee dhukkubsatanii jiru, hojii isaanii rakkoo keessa jira, mana kiraa keessatti rakkachaa jiru. An akka yaada kootiitti namoota baay'een deeggarree jirra. Isaan immoo tarii akkas ta'uun isaanii baay'ee nama gaddisiisa. Kanaafuu namoonni viidiyoo kan ilaaltan gara booree kana jirumti firri keessan. Booree kana jiru. Mee hammatuu danda'ame naanii deeggarsi yoo isinii godhame luukii dhumti 20-30 yoo isinii ijaarame laftiin argama. Amma gaa hin argama ka misaalee abbaan koo yeroo dargii darbanii isaan dhaala isaanii aan hin fudhanne dirma qoqqooddatee jira. Haa ta'u malee pozitiiviidha inni jira amma kan hubachuu irratti. Ijoollee bolaa kooti jira, obboleessa koo tokko jira. Itti haasa'amee nus hin gargaarra. Isinis karaa keessanii waa tokko tokko gargaaraa hojjetame qophaa'aadha jedhee hin diigamu. Baay'ee gaarii. Kanaaf egaa obboleewwan mana kiraa kana keessatti rakkachuu isaanii irra manuma luukiin 20 yoo ijaaramee fi achitti immoo namni isaan kaddamu godhamee ituu jiraatan yaada jedhu qabu waan ta'eef namoonni viidiyoo kan ilaaltan duraan isaanii hin beektanu waan dandeessan lakkoofsa akkaawuntii isaanii irratti deeggartanii mana xiqqoosi akka ijaarree fi kiraa kana keessaa baasnee haftee umurii isaanii mana isaanii keessatti akka jiraatan otoo gargaarre yaada jedhu qaba. Egaa barri fagoodha Jamaal Abbaa Foggii kana warri beeku hedduudha baraniidha jiru qabee qabsaa akka Jimmaatti kan warrummaa turan keessaa tokko. Warri Jara Kamaamadoo, Naziif, Habiibii, Ahmad Abbaa jaruun ijoolleen keenya amma ta'e gargaaraa baatan na jibbaa biyyaas haa ta'u malee hamma gargaarsi sun dhaqee hamma hadhaatiin ga'e. Hadha garuu Jamaal ilaalaan jiru waa tokko hin qabu rabbii isaa malee. Asitti kiraayii asitti namni biraa dhufee harkisee mana booleellee nama geessa isarraa manna utuu rabbii jennee biyyoomaa inni hundi keenyaa bura harka rabbii irraa Jamaal kana hooma qabnuun al tokko gargaaraan nu faasiliteetiin goona maatii isaa biratti mumtii qopheen tokko ijaaramee fi bukkee firaa ta'ee achitti hooma barbaachisu goonee hikimannaa isaas argate gaariidhaan jedha. Egaa warri Jamaaliin beektuun hedduudha. Adda harka keessaniiti addaa fi critical time irra jira. Rabbi hunda keenya wajjin jiraatu. Rabbi immoo isin irraa jaallatu.